ummanni kenna ummanni walloo kun lafti isaa teessumaan gammoojji ka ollaama isaa marsee jiru amaara lafaa sooma bishaan hin jiru wanni nyaatan hin jiru wanni dhugan hin jiru waggoota 5 darban kana lolarra bayan beelarratti rasa sooma jira soomarratti lola jira mee ummanni kun osoo si taate akkam taate aantee bitton amma warra na dhageeffataa jirtan kun osoo isin taate bakka ummata sanii osoo buutani harmeen achitti rasaasa waadamaa jirtu tun harmee ta'e osoo taate harmee jettee si dhalte osoo taate abbaan achitti rasaasa waadamaa jirtu tun abbaan si dhachi osoo ta'e ilmi kee osoo achi keessa jiraate irra hedduun ijoolleen biyya arabaa jirtan namni biyyaa ilma hin qabne hin jiru namni ilma biyyaa hin qabne hin jiru ilmoo ta'e osoo taate akkam abbaa keettaate maaliif sitti dhagayamne miidhamni ummata keenna walloo miidhama kiyya yoo jennu dhugarraani maaliif sitti dhagamne nuti karaa tiktookitiin dhiyoo kana harmee walloo tokko dhukkubsatte yeroo nama biraa kanammoo 300-4 gargaarru harmee wallooti tokkocha qabdu haadha malee guddise jette dhuftee haati jechuudha abbaa malee guddise mucaa tokkocha kana qaba baajaajiif kilaash qaba akka biyya keenyatti akka wallootitti kilaash gurgurachuun safuudha yookiin sheemidha sheemno afaan amaaratiin sheemidha garuu tokkocha abbaa malee guddise kana naan caalu jedhee kilaashiif bajaajillee manallee itti gurguradhee fayyifachuu dadhabe miliyeena 2 na gaafatanii jennaan nama 8,000 bakka tokkotti wal geenne gargaarsifne jechuudha maaliif haati harargallee haadha teenna ta jimmaas haadha teenna ta arsiis haadha teenna ta baales haadha teenna ta gujii booranas haadha teenna garuu addatti ta walloo kophaa waan jirtuuf haadha teenna ta ilmaan ufiitirraa fagaattee kophaa jirtu jenneetiniin ilmoo isiisan dhaqqabneef jechuudha. TikTok irratti yeroo nuti ijoolleen wallaalan TikTok irraa daaraa dibannu barbaree dibannu qucci bidiggii maarree gootan jettanii nu argatan nama 10,000 akkasitti haati wallootuun haadha teenna haadha ilma harargeetirraa fagaatte haadha ilma jimmaatirraa fagaatte haadha ilma baaletirraa fagaatte haadha ilma arsiitirraa fagaatte haadha ilma booranaatirraa fagaatte haadha ilma gujiitirraa fagaatteetiniin amaara keessa jirti jenne wallaaltonni tiktookii akkasitti waliin baanee haadha walloo takkitti ilmoo isii hojii tattaafannu isin warri sheekota ofiin jettan warri qeesota ofiin jettan warri hayyoota ofiin jettan warri aktiivistoota ofiin jettan warri feemasoota ofiin jettan warri biyya bulchina ofiin jettan warri biyyaaf qabsoofna ofiin jettan haga faannoon dhuftee qeerratti ummata kana darartu ween antum eessa jirtan gaafin ummataa kana bara ani hayyuu oromooti profeesarii oromooti beekaa oromooti paartii oromooti oromoon qabsaaya oromoo bulchaa jira oromoon bilisoomsa oromoon bilisoomeera warri jettan kasheekii iska qeesii የት ናችሁ የት ነበራችሁ ጋፊ ummataati kun gaafii ijoollee waan beeyne warra akka anaati kun eessa jirtan gaafii hawaasati gubaa dhumaatiin ummata kanaa maaliif isinitti hin dhagayamne isin warri na dhageeffataa jirtan namni 1,000 kun dhumaatii ummata saniitu dalsisin jedhee faannatu isin gammachiise maal sheer gootanii sagalee hin taaneef ani by the way uf jajuufi miti laayivii kiyya namni hundi hin dhageeffata sheen hin dhageeffata qeesin hin dhageeffata warri mootummaa hin dhageeffata I don't know warra muka jiru jaran beeku soo gara waan ta'eef hundi kee akka qoosatti ilaalanii sheer godhi isinitti uf jajuuf osoo hin taane annama abdii illee mana hidhaa keessatti laayivii kiyya dhageeffataa barcaa ittiin godhu wallahi kakadhee sitti himaara ati sheer godhuu baatte kun tiktookii ta'ee leencanaan kennitu wani naa dabaltu tokko hin jiru garuu ummata kennaa sagalee taata waan taateef sheer godhi ምንም ጨመረኝ ወኒ ናዳ ባለሙ ተኮንጅሩ አቲዮ ሼር ጎተለ አናከ ዱንፈት ወኒ ናዳ ባለሙ ተኮንጅሩ ፋይዳ ዱንፋዮ በርባዲያን ዱፌቲኒን ቲክቶክ ረሰገሌታ
because warra akka Zizoo fa'aa kun hiriyoota kiyya warra akka Mubaarak fa'aa kun yoo xiqqaate 500 illee taatu naa darban doolaara 10 keessaa baafadhe deemee ittiin faxaraa jechuudha. Dhugaa sitti maara. Dhugaan dhugaadhaa fudhu yoo namni dhugaa isinitti mu fudhaa. An faayidaa dhuunfaa osoo barbaade galii guyyaa osoo barbaade laayivii tiktookii dhufa namuma 1000 na laalu kanan na laala yoo xiqqaate gizee laayivii sanirraa bahu doolaara 20 30 50 dhabuu jechuudha. Isaayyuu qabsorra jira kaa qabsorra jira. Meeqatu goota kenna jedhe leenca naa darbuun mala maa faaraa taatan isin. Garuu ani wanni feesbuuk irra dhufeef maaliif? Feesbuuk irratti namoota gurguddatu iyyuu jira tokko jira. Lammaffaa viidiyoon kun seef ta'e taa'a. Warri amma dalagaa jiru, warri amma onlaayinii hin jirre, warri amma mootuu faxaraa jiru, biizii jiru booda hin dhageeffata. Sheer walii goggodhama. Keessaa muramee bakka ergaan barbaachisu walii dabarfama. Kanaaf asirra dhufe. TikTok irra yoo ta'e haasofte waan harree firgaree fi haasayaa ture namni dhaga'u hin jiru jechuudha. Garuu Facebook irratti waan daqiiqaa 30 haasa'e kana abbaan barbaade boodallee bifa haaraatti borus iftaanis iftaana caalulee dhageeffatuu danda'a jechuudha. Isinii galee please nama 1200 as jirtani ummata keenya wallootu nurraa dhumaa jira. Oromoo hundatu booyaa jira. Gubachaa jirra. Jiiri ji'a Ramadaanati. Isinii galee ummanni kun rasaasa barbaada. Yeroo baay'ee ummanni kun rasaasa irratti xiyyeeffata. Madoon isaanii kun kaleessa argitan. Rasaasa hagana gurguddatutu iyyuu kastaraayyaan poosti argitan. Ummata keessaa gaguuran. Hadaamaa jiran. Manni yaalaa isaan hin jirre hin jiru. Isinii galee. Makiinaa irraa gabbuusanii ummata keenya qaqqalaa jiran. Ani mucayyoon Faayidaa Iliyaas jedhamtu. Namni hin beekne hin jiru Facebook irratti guyyaa 2 moo guyyaa 3 TikTok akka banatteen mana kiyya dhuftee naan lolaa turte. Maaliif waggaa dheeraa na beekti? Hiriyyaadha. TikTok kanatti Facebook kanatti osoo TikTok hin dhatin dura waggaa 10 ol na beekti. Akka obboleessa ofii tokkotti nallee loltet, nallee gorsitet, anillee waan danda'u deebii ofirraa deebisee fi gara dhufee jechuudha. Maal isin jechuu barbaadetti? Nuti dubbachuuf gara itti dubbannu dhabne. Warra nu qabsoo irraa barannetu afaan qabate. Afaan qabate. Kun mallaqaan sobamet. Kun jaartii fuudhet. Kun manaan sobamet. Kun makiinaan sobamet. Shut your mouth jedheera. Aktiivistoonni Oromoo warri waa xiqqoo beeku warra waan argatin malee hundi isaa cadhiseera. በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ነመጋዲሲስ ሀለ መከተ ይሩኩን ካናስተ ሰንጀረ ከነ ኑቲ ጅቢንሳ አናካዝ ለድቲ ጅቢንሳ ወራ አንጎራ ጅሩለ ሂንቀቡ ቢኮ ሶዳኖ ሶዳን አናማ ጅቢንሳ ብይለን ቀቡ ሶዳን የበሻሻ ልጅ ነው ጃርቲት የወጂን ፍራ አሞሶ ብየገለ ማናና ከኑ ደንዳ ሶዳን አንጅቢንሳ ይሰለን ቀቡ ሶዳኪ ያ ረብ ኡምሪ ሀደረስ Jibbiinsa warra muka jirullee hin qabu. Because Oromoo dhumaa jira. Oromoo bilisoomsuuf seenan. Ani karakkoo irraa qabu warra cal'isee taa'e kana. Warra waggaa meeqa iyyaa ture kana. Kanaafi waliigalatti akka dooktorii jidduu kanatti rakkatee tokkotti. Anamma bar lafee okkutee jidduutti rakkatte ta'e. Rabbu manna rakkise anaa kana barana akka dooktorii jidduu kanatti rakkatee tokkotti yara kennu ufii wal nyaadha. Oromoo wal haa nyaattu duraanuu waluma nyaataa guddanne. Garuu ani kabalaaleffadhuufi kanatti dhagayamu osoo isin ufii wal nyaattan akkamitti alagaan Gondariif Goojjamii dhufee Oromiyaa keessatti harmee Oromoo wareersa. Maal gootan isin? Maal eeydan? Ana ka gaafii na ta'u kana. Gaafii biraati mitiyan. Warra bosona seenillee no problem. Hiiqnaachu. Warra aangorra jirullee no problem. Hiiqnaach. Ani naafaa akkasii qabu dalagaatiyyaa mitillee sun. Garuu osoo isin jirtan akkamitti Amaarri Gondariif Goojjamii faanno moo faandoon jettan. Faandoon Gondariif Goojjamii dhuftee harmee Oromiyaa. Boochiftiidha. Gaafii kana uf gaafachuu qabda. Gaafii kana
سينان إسين قافتا والله ورق أوي باتني ديمتن كابوزونا جرتوف كأنغورا جرتون لي سينان إسين قافتا إسين اللي أف قافتا إسان أغا ربي إسين اتما إسان أغا ربي بطام مياس اللانو وان دوباتشونو برا جاري ما نونجرا بانك اللين تانك اللين أورمو هركا جرايا إيدوغا بانكي تانكي قفامتي درون اللين أورمو هركا جرا كلاشي متريث اللين بوثنا كنو أورمو هركا جرا غارو أورمو برافتين رفا جرا هاتي أورمو ألغان بويا جرت مال تاتان أمتا أمبر كناني بوكنا بر كغيرانت تغالو كنا أما جاري ما نونجرا بانكي تانكي أورمو هركا جرا دوغارا نو هركا جرا بيي اللي كينا دوغا نو هركا جرا بانكي تانكي قفامتي كلاش اللين نو هركا جرا وجولة نتا بوسونا جرتو هركا جرا واني هندي نو هركا جرا غارو نو مال غورا جرا برافا نرفا جرا جيچو ليش هم يومت سارين في ولاتو ورابس أفران دو وتوير إرادة بي أشير غورا نجار كاتشو فيديو كان أشير غورا أمان نكين شيكون نكين أبوتين أمانتي كيسون نكين هندي كيسان أكتيفيستون ورد أجتيك أبدان هندي كيسان يودن ديتان حالا مجيسا نمني أمانو أورمون غوتون أمانو مجيسا حالا نو قبيسا أمتا كينا كولو كنا مبارك فانت اللي أثر جرا يولي تيك توكي هدو أثر جرا نوتي غارغارتي سوف قبيد نوتي هردفتو كينا را مالك أولي تيك أمنا كيشا كينا اللين كينينا ورّي بيا كيسا جرتان أكاونتي أمانما كرا أمتا كينا اتبران جيتان مجيسا نو قبيسا نوتي أمتا كينا غارغاروف يرو كمو قبيد آجيچو مال غونا ري إسنو ورق أوي هركا قبدان وكافتاني دينا نورا دوغو صداتاني ورق كلاشي قبدان مترياسي قبدان ما جتاني تواقر في دروني قبدان نكازو صداتاني نوتي غالي مال غونا لولاري غالي لولي لبوتي نمبالي سنو ميرا كيسا غالي أثمتيني شلنگي سموني أمتا كينا را ولتك أمنيتنين أمتا كينا غرغارنا نغاچي يرغونو أما كون بوليتيكا هازوتي مانا سنسرا أكام فراني فين مانا إجارة تنجراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام نقلت يوم انجلي انجليفانا سينجري يو انفايت مي دكتور سينجري. نمولا دبيتي سيريت دكتور. والله ما لقى تدور ابو تدبن ننو عن دبن نقبنو غلطومي. دمتي غرغار ساسنا رتي واني غرغارمو ومن كينيا وايسني غلو قبا دبتا توري غدو كان تيك توكي رتي غلا تيك توكي تي دوندي كسني يورو تاني torban kana keessa jechuudha. Gargaarsi godhamu ni jira. Fedhan kilaashii na bitatanu fedhan maallee bitatanu nu wanni nu goonuu fi daabboo binnaa fi kalas warri lolu ofirraa lolaa jira. Warra mana gadhiisee ba'ee daabboo binna hubadhaa gadi keessotti hubadhaati akkasitti uummata keenya beelaan dhumaa jiru daabboo binna jenneeyyi fatara binna jennee waan walitti qabannaa jarri yoo barbaadan daabboo bitatanu fedhanu waan barbaadan bitatanu akkasitti umaruu qabaadhaa namoonni kumaa dhibbi tokkoon kun sheer godhaa invaayit walii godhaati yoo rabbii jedhe torban kana keessa tiktookii irratti gargaarsa akka gaariitti goona jennee dubbannee jirra ijoollee walloo tokko tokko wajjinii achirratti wal arginaa isiniin jenna galatooma doktor. Faayidaa faayidaa Iliyaas yoo as jala jiraatte ergadhu. Ijoollee warri biyya keessa jirtan warri lola kana sirriiquma ergadha. السلام عليكم دكتور أصلي أكسم مبارك كم جرت؟ ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتوا مي دكتورة كنا والله هدو الفاتو
waan namoonni hedduun agartee dagatanii agartee uummata keenya ka walloo kana waggaa irraan yeroo soomaa ittuma deebi'aniitumaan agartee fixanii kuni wallahi hedduu garaa nama nyaataa waan hedduu namatti illee dhaga'amu kun agartee every year yeroo takka qofaa miti waggaadhaan akka waan guyyaa kana eeggatanii ji'a ramadaanaa ji'a guddaa kana eeggatanii dhufaniitumaan uummata kana dhayanii akkuma atuu jette. Baay'inaan xiqqoo taraa takkeera nu abaatu jaamsi mucayyoo jaabdu leen beektaa ta'e keessa quba qabdi. Wal beeynaa baay'inaan dubbadhu sa'ummaan hin deemin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee akkamii naguma? Waalaikum salaam. Alhamdulillah fayyaa. Asliyyee duratti waan haasoo hortuun hordofnelleedha. Maalirraa dhufte moo yaaduma isaa? Waa'ee Okay. uummata keenya kan wallootiirraa akka itti haasayaarra kanumaa jiru uummata keenya sagalee ta'aa jirra itti fufu. Caafi masi qabsiifne malee waa qabsoo si barsiifne miti. Maaltu deemaa jira walloon keessa? Aslii keenya ammatti wallahi uummanni kun lola hamaa inumayyuu dubbiin jajjabaattee ittiin amma jidduu kana deemuu jiru isa kanaan duraarraa adda godhee wanti ilaallu yoo jiraate hawaasni kun miidhamuu fi akkasumas immoo cunqursaan hawaasa kanaa dhokachuu fi sagalee irraa ukkaanfamuu kanaan mul'achaa jira. Yeroo ammaa kanatti lola hedduu jiilla keessatti deemaa jira. Uummata keenya hanga dormiin rukutuutti ga'aa jiranii. Hawaasa kana hedduu miidhamee madoon hedduu jira. Hawaasni kun soomanarra jira. Rakkoo akkana hin jedhamne keessa jira. Akkuma arguu jirtu kana komondi poostii jira. Soomana waan itti fixaranillee bishaan qulqulluu dhabanii jiran jechuudha. Hawaasni kun suuqa tokkorraa waa tokko argachuu hin danda'anii. Yeroo ammaa kanatti dirree lolaa kana keessatti waan sin ajaa'ibu mee bilbila san fuudhii saadiqa sagalee saniin dhageessuu barbaada. Bilbila kiyyachirra. Waan sin ajaa'ibu lola walloo keessatti deemu osoo hin taane waan akka Filisxeen keessatti deemu jiru rasaasni akkanatti hawaasni jidduu sanitti rakkataa jira kan gooramaan isaanillee yoo goge bishaan argachuu hin dandeenye Finfinnee irraa galuu hin danda'u konkolaataan tokko ji'a tokko. Finfinnee irraa konkolaataan tokko galuu hin danda'u jechuun suuqa naannoo walloo keessa jiru tokkittiin suuqa keessaa bishaan miti buskutii argachuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garuu uummanni keenya marata yookaan immoo ximxaama akka ati mormarraa qabdu kana garaa isaatti mudhii isaatti hidhatee halkanii guyyaa lolaa jira. Mee waan sin ajaa'ibu waan hawaasni keessa jiru sagalee sin dhageessisa. Akka malee lola walloo deemuu jiru uummata xiqqaa kanarra deemuu jira moo si Filisxeenii ta'aa jira. Kasi jechisiisu jira obboleewwan kiyya qaqqaalii warri as jira jirtanii dubbanne nu dhageessisi nama hedduutti dhageeffataa jira namoota jajjaba biyyaallee as jalatti argaa jira jooyin godhaa jira waan ta'eef nu dhageessisi namoota baay'ee as jala jira hundi keessaa walii dabarsaa ishee godha. Injiru sagaleen hundi keessan dabarsa gaay. Sagaleen injiru. Maayete jamaa. Ispiikara bilbila isii irraa sagalee guddaan qabu. Sagaleen hin dhaga'amu asli. Sagaleen dhukkaasa akkana iyyuu kan hin dhaga'amu isinitti. Lakkoofsa mubaarak qabda. Waasaabii mubaarak qabda. Faayidaa. Wanniin qaba zuwanni isaatii bootan isaanan qaba waggaa dheeraa lakkoofsa isaatiitiin hajjechaaniin ture yoo bootan qabaatime. Jira. Mubaarak forwardi gori mubaarak shirkii guddaa qaba waan ta'eef forwardi gori mubaarak bilbila duwwaa wayiin harkarraa qabaa turre mubaarak irratti hin ergaaniin qaba maqamaasiifiin qabaa na obsi. Cumaan jira. Akka isin argitutti waan sinibu maallaqa dheengadda miliyoona 2 walitti qabne jette sana maallaqicha walitti qabne ergine galatoomu manni keenya nurraa namne waan sinibu amma waan deemne waraqaan dhumee fi sababii walloo keessaa mucaan obboleessa jechuudha ka waliin deemu ati akka targite dadhabduudha ofii isiitii waan asoftu iyyuu hin beektu waa barbaada obboleessa xiqqoo si waa barate jira waa ingiliffu mallee essa jedhee gaafachuudha inni olii deemu deeme hindi mucaa obboleessi si ergee jira. Akka deebi'ee Finfinnee deemu dhabee amma kun mucaan du'aa jira biyyatti.
maallaqni ilka jira wanni hundi taasifnee fi gurbaan sun du'aa jira finfinneetti waan siniif obboleessa akkatti finfinnee dhaqu dhabe. Muubee si ergee jira baate jedha. Si ergee jira. Ollaanii galtee amma innaa maal jechuu barbaadeeti obboleewwan kiyyaa waan kiyya taataniif yeroo darbillee aslii akka malee mubaarak argadhee akka malee lolaan ture miira keessa galee jechuudha. Uummanni keenya Dhaggeeffadhaa. Sirriitti dhaga'amaa. Deemtee ijoolleen keenya ay walloo koo jetti warri immoo tiktookii irratti sagalee ta'a walloo tan isin argaa jira. Sheer godha nama shantamatti sheer godhe meesenjeraan. Sheer godha. Yalla. Nama shantamatti ergaa dhaggeeffadhaa wal baata. Ya, rasa La hawla wala quwwata illa billah. Baadillee lama si. Si dhaggeeffachuu nama dadhabsiisa si. Baadillee maluma baadillee atabiina duruu dabarsatu san. Asli inumayyuu viidiyoo osoo fi yookaan immoo sagalee hedduu natti ergamu osoo si erge waasaapbii keessan hedduu si hawaasa Oromoo walloo xiqqishaa kanatti akkasii irra dhukkaafamaa jira moo si moo lola addunyaa sadaffaa jira si jechisiisa. Kanarraan laali bishaan hin jiru asli ummanni kun soomana waan si ajaa'ibummaa osoo soomuuti malee takkitti hiikan qaban waan si ajaa'ibu. Kanarraani ammuma kana doormiin itti darbatamee masgiida irratti ummata keenyan qaqqabne malee waan mootummaadha moo faannoo si jechisiisu keessa jira. Ummanni kuni waggaa kana jahaan kana guutuu kana keessa jiru kana godhamuu jiru kana keessatti lolaa walloon rabbanamee osoo hin taane wooma akka duguggaan sanyii lafuma kanarraa har'uma kana nu balleessanii nu fixuuf ittiin karoorfameetu lolamaa jira jechuudha. Amma ummanni karaa walii dirmatu dhabe lola ganda tokkoo qofa sitti fakkaatin aanaa keenya hundarra lola walloo jira eenyu walii dirmata. Garasii lola gamanaan lola jidduu kana lola deemuudha karaa fagaachuu danda'a. Kamiseerraa jiillee galuu hin dandeessu. Jiilleerraa sanbatee dhaquu hin dandeessu. Baajaajiidhaan deemtee dirmachuu hin dandeessu. Halaala meeshaa gurguddaadhaan. Naatoodhaan rukutaa jiran hawaasa kan reefni keenya achi kufaa jira. Reefanni kaasu nama biraati. Isa irra darbeetiin rukutee ofirraa deebisuudhaaf deemaa jira. Soomana guyyaan kun ammatti wanti madoon keenya ammatti namoota hanga Finfinnee dhaqa karaa Affaarii jalaan. Nama tokkoof 40,000 50,000 gaafata konkolaataan. Eessaa finna hasli gogiinsa jira moo walloo keessa lafni midhaawwanni biqile tokko illee jiru. Dirree lolaa ergatee bubbulee lafa gogaa kana jira jechuudha. Amma ati wareegamtoonni yatiima ta'anillee hanga nama 10,000 olii ta'anii jiran jechuudha. Abbaan irraa wareegame manni suuqa galuu hin danda'amu. Suuqarraa buskutii dhabeera hawaasni keenya. Yoo kana numayyuu ji'a tokkoon duratti buskutii hiraa turan. Biyya Arabaarraa 1,200 gaafa arganne buskutii kaartooniin binnee bakka lolaa geessaa turre. Har'a garuu buskutatti sun hin jirtu jechuudha. Finfinneerraa karaan cufa koomandi poostii jira. Raayyaa ittisa biyyaa kaleessa ijoollee keenya ijoollee baxxeerraa jiilleerra nama 8 ajjeese raayyaa ittisa biyyaa. Warra biyya eeguu warra jedhamu. Karaa saaqee immoo hawaasa keenya mana gubsiisaa ture faannoo. Kuni karaa hundaan lolli nutti jira jechuudha. Nuti kan himachuu jirru faannoo qofa miti ijoollee. Gaachana siniitee raayyaa ittisa biyyaa jechuu danda'an garuu gaachana miti. Nutti irraa lolaa ture isaanii. Har'a garuu isaanumtunuu baqatanii hawaasaa fi lola kan ittiin gadhiisanii itti dhiisanii keessaa baqachaa jiran. Hawaasichi immoo eessa baqata? Induunaa lafee keenya, lafa keenya, qabeenya dhabnullee handhuura irratti buuneedha. Lafa keenyarraa eessa godaanuu hin dandeenyu jedhanii mee viidiyoo uummanni keenya ittiin maanguddoon keenya lafa taa'ee ittiin mari'ate osoo agartanii imimmaan inni dhiigii osoo sii bu'een buuste jechuudha. Wanni hawaasni kun keessa jiru. Garuu Oromoon kana quba takkittiin qabdu. Takkittiin quban qabdu Oromoon afaan irraa qabattee akka nama dhumaa jettee itti qabdeettu har'a gamanni sabni biraa Musliimaa Kiristiyaana kan hin jenne maallaqa walitti guurrate ummata Oromoo ittiin balleessuuf karoorfameera. Walloo qofa sun itti fakkaatina. Jalqaba jabaa balleessaniiti erga sanii laafaa immoo balleessuu salphaa waan ta'eef yaadanii jechuudha. Karoora guddaa karoorfamee maallaqni bu'aa jira.
Oromoo hundi keessan deebi'a nama kudhan share godha. Please share godha. Faayidaa teenna rakkoon dhugaadha. Kutaa Oromiyaa ina hunduma keessa jira. Tokkoffaa idin ijoollee walloo wanni beekuu qabdani. Kutaa Oromiyaa bakkee namni hin duune fi hin hidhamne hin jiru. Namni irraan du'in hin jiru si galee. Amma gara keenya namni sirriitti dhumaa jira. Anumarraayyuu egalee rakkoo qe'ee ofiin ijoolleen xiqqooleen gidiroo sun namni hin dubbatu si galee. Anamma aanaa kana keessatti nama guddaa ajjeesanii dubbanne. Akka waan azala rabbi du'e rabbi warra jannata isaa godhee poosti godhee dhiise si galee. Ajjeesanii bar fuudhanii tumanii fidanii barii duratti ajjeesanii jechuudha. Nama gosa ka gandaa jechuudha. Hunduma jira. Garuu keessan kun wanni nama dhukkubsumaa inni amma Arsii yoo itti jabaate fedhu Harargetti gadi baqataa fedhu Shawatti achi baqataa fedhu Baaletti achi baqata. Fakkeenyaaf ganda keenya osoo lolli itti jabaate ganda irratti karaa itti dheessuu qaba. Achi yoo dheesse Baale akkana yoo dheesse Shawa akkana yoo gadheesse Hararge achi yoo dheesse Boorana. Gamaa gamana obboleewwantu jira. Keessan kun asiin achi dheesse ama diina akkani diina achi ol diina gadi diina. Samii fi dachilleen diina isinitti ta'e akkamitti duraan cinaa lamaan kaabaaf kibaaf bahaaf dhiyatu diina keessanii malee samiif dachiin fira keessan ture. Barana samiif dachilleen dabalatatti diina isinitti ta'e akkamitti dachiin waa biqilchuu didde samii rooba roobsuu didde aduu garroobdi lafti olo'a. Bakka hundaan isin daabboo eele ibiddarra kaayamte taatan sii galee rabbi haa laaffisu. Amma kasiin jechuu barbaade kunoo bakkee hundaan diina lolli akka deemaa jira. Ummata kana hin gargaarra osoo jenne kunoo harmee teena ta'olloo ta'e gadda miliyoona 2 haati isii ilmoo isii kalee irraa haa jijjiirtu jenneetiin miliyoona 2 guurre fuuyyuu akka itti baaftu dhabde jedhaa jira Mubaarak. Odeeffannoo anillee quban qabu birri guuruu malee baagati as quban qabu. Amma ummata kana sagantaa guddaa qabnee hin gargaarsifne osoo jenne gargaarsi akkamitti bakka san qabatamatti nu dhaqqabuu dandaya akka taawwalloo takkatti akka nama saba Oromooti waggaa meeqa biyya Arabaa kana ifaajjee kiisa keetillee sagalellee bira dhaabbataa ture tokkotti akka nama lafa keessa beekuu tokkotti gargaarsi kun haala kamiin qophaa'uu qaba akkamitti bira ga'uu danda'a odeeffannoon qabdu jira. Asli ammatti ilaali wanti nu barbaachisu akkuma ta'etti gargaarsa barbaadanii gargaarsan ammoo eessatti buusna yookaan immoo nama amanamaa isin qopheeffatan kam isa jettuu fi koreen dhaabbata jira jechuudha. Ummata hawaasa keenya keessatti kanaan itti gaafatamummaa fudhachuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo hawaasa Oromoo Walloo keessa kan waggaa dheeraadhaaf amanamummaa qabaatanii hojjetanii jiran jechuudha. Nuti amma kan barbaadnu hawaasumti Oromoo sun ka'ee yoo kan nu gumaachu ta'e akkaawuntii nu rakkisne ammatti qophiisan nu qabdanii wanni ammatti deemaa jirru kun waan har'a guyyaa 2-3-4 bullusanii miti jechuudha. Waan lubbuu ammatti nu qabeeru waan ta'eef waan ariifachiisaa hojjennee irratti agarsiisuu dandeenyu sun rakkoota kan qabu itti gaafatamummaa ragaa guutuu wajjiniin hojjetamuu danda'a. Rakkoota kan qabu madoon keenyas yaala dhabee rakkataa jira. Karaa deemuun dhabee rakkataa jira. Inni deeme immoo Adaamaatti rakkataa jira. Maallaqa hin qabanii. Kan immoo as jirus akkuma argitu kana harka duwwaa jiranii waan nyaatan hin qabanii. Mana Finfinnee dhaqa Walloo mana yaalaan jiru hospitaalli jiru. Adaamaa odeeffannoo qabdu mana yaalaa kam jiran Adaamaa? Adaamaa Hayilamaariyaam jiran. Okay. Hordoftoonni keenya warri as jala jirtan irra hedduun qeerroo gubaa faanti qeerroo biyya keessaa baay'ee keessan as jalatti isin argaa ture ijoollee baay'een gammeen faanti hundi keessan as jalatti isin argaa ture warri Finfinnee jirtan Adaamaa jirtan mana yaalaa dhaqaatiniin Hayilamaariyaam Maammoo dhaqaa qeerroo Walloo tamadoofteetiin karaa Affaaritiin akka taariiba nama biyya biraa deemuutti dhufee yaalamaa jiru warri Adaamaa jirtan hundi keessan deemaa gaafadhaa faxarsiisaa yaachisaa hundi keessan waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada namoota baay'ee as jala jira kun Hawwii Ibrahim Faanti as jala jirtanii hundi keessan namoonni hedduun asli namoonni hedduun warri naannoo Adaamaa barbaannellee warri gurguddaa baay'ee as jala jira warri gaafanne jedhu kanaaf
ati amma waan siin jedhu namoonni qaama mootummaa keessallee gurguddaa baay'ee as jala jira because sittuuf jechuuf miti ani akkuma isiniin jedhe soddaadha beektaa Dr. Abiyyi yaada jiddu galee uummanni gargaarame wallaahi as jala kun obbola sultaanii gurguddaa gaafate naan jiraadha koomatti jatti jirtanii maqaa dhabuun barbaadu. Kanaafi dhimmi uummata walloo dhimma poolotikaati miti asirratti waan ati beekuu qabdu faayidaa. Dhimma gotii miti because ummanni kun alagaa keessa jira. Miidhamni jira Abiyyillee dhukkubsuu qaba. Marros dhukkubsuu qaba. Jawaaris dhukkubsuu qaba. Ustaazotas dhukkubsuu qaba. Qeesotas dhukkubsuu qaba. Aktiivistootas, artistootas, nama waan beeynes hunda keenya dhukkubsuu qaba. Because isin obboloota keenya nurraa kophaa bahee diina keessa jiraatu waan ta'eef dhimmi keessan dhimma poolitikaa wal qabatu miti siigalee. Walloo sagalee yoo taate namni abbaa kanaa siin jedhu jiru siigalee kun dhimma poolitikaati miti. Dhimma uummata ofii ka kophaa jiru baraaruti waan ta'eef akkaataa uummanni keessan itti gargaaramuu qabu koreen eega jiraate koree san biyyatti nama sadii maqaa nama sadiidha akaawuntii bansiisa akka warra kara Finfinnee dhufu kana gargaaramu biyya alaatitti kaashaappii zeeliin isin yaa qophaa'u su'uudiitti siraa ijoolleen keessaa su'uudii guutuudha nama mallaqa ijoolleen deemee guuru godhadha su'uudii Dubaayitti immoo ijoolleen walloo baay'inaan jiran nasrii waan jiran isinii goona kaatariin mucaan keessa maashaallah mucaan walloo haftaamitu jiraayyuu amanama jira ijoollee oromoo hundaa'utu kuweetitti nama godhadha biyyatti nama godhadha nuti gargaarsisuuf ummata keenyaa mallaqa walitti qabu qophiidha jechuudha. Dhageettee ol faayidaa waan jettu qabda. Galatoomii Zaatileen galatoomii ulfaadhu. Wanti godhuu dandeenyu amma wanti guddaan uummata kanaaf sagalee ta'uudhaaf xiqqaasa waan isaan barbaadan. Rakkoon isaan qaban faayidaan himte kana namni kun uummanni kun kana yeroo hunda yeroo Ramadaan irratti xiyyeeffatanii kana. Hadda uummata qooqa isaa oolee bishaan odoo afaan hin seenin oolee agartee garaa beelaatiin oolee xiyyiitiin itti roobaa jira jechuudha. Kanaaf warri biyya bulchina jettanilleen warri biyyaaf qabsooyna jettanilleen warri aktiivistootallee warri qabsoo karaa nagayaa jettanilleen all of us namni martinuyyuu ummata kanaaf sagalee ta'uun dirqama qarqaarsa ummanni kun barbaadu bira dhaabbachuun dirqama maali jennaan ummanni kun wanti isaan dhumataa jiranii fi oromummaa isaaniitii fi islaamummaa isaanii qofa waan birii miti. Ijoollee gaafa paarlamaa keessatti dubbattee lamaan tana buuteen isaanii bakka jirtu hin agarre. Maal jedhanii dubbatan ijoolleen sun wanti ummanni walloo dhumatuuf waggaa lama moo waggaa tokko dura asliin yaadattanii. Amantaa kennaaf oromummaa kennaaf dhumnaa jedhan ummanni kun jarana jala muraa gadi murree itti himuu qabna ummata kana. Warri mootummaalleen sheekonnilleen qeessonnilleen yoo ummanni jiraate masgiinni ijaarama obboleen tiyya. Yoo hawaasni jiraate charchiin ijaarama. Yoo ummanni jiraate qabsaayama warri bosona jirulleen. Warri mootummaarra jirulleen yoo ummanni kun jiraate biyyi bulti. Nama bulchan malee muka dhaabaa jiru yookaan Giriinlaandii yookaan agartee ashaaraa bulee jedhanii maal jedhan wanni dhaaban san isaa miti ka bulchan. Faayidaa yoo jiraate deebii odeeffannoo biriis akkasirratti nu kennu faayidaa. Kanaafi bakka jirru keessattuu diyaaspooraan including asliidhaa fi mubaarakilleen diyaasporaadha nu hundinuyyuu warri ala kana jirru akka asliin jedhe akkaataa ummata kanatti qarqaaru irratti dalagu warri biyya keessa jirtan ijoolleen feemasii ofiin jettan warri baalaa gizee warri tiktookii kana gubbaadhaan lafa dhiphistan dhageeffadhaa wallahi haadha oromoo qulqulluu dhumataa jira qulqulleessinee walitti himna warri baalaa gizee jettanii as gubbaadhaan lafa dhiittan ijoollee hospitaala jirtu ijoollee walloo tan dhaamaniitiin hospitaala jiran san dhaqaa gaafadha dhugaa oromummaan keessa yoo isin dhagaame dhugaa isin baalaa gizee yoo taatan deemaatii
سدقي فدا أمة سن دبسا أمة سنيوان إسان اتيالا من دلقا بيا كيستي يو كان أسقبتيو درقمي مالي درقمي أكنا درقمي مالي جتني لفنوت إيتني وري بيا كيس جرتن منا أو أكيس بولتي هاتي أورومو حتى ilma isii akkana qabatteetiin akkana qabattee qawwee qabattee akka tokkoon ilma akkana qabattee lolaa jirti. Nuti biyya alaa keessa teennee as gubbaadha polotikaa sharafa hin qabne rakasa polotikaa rakasa kanaan wal fidna as gubbatte jechuudha. Hadha uummata keenya qubataa jiru kanaa fi sagalee haa taanu bakka itti gargaaramu haa qopheessanii uummata dhugamaan yooma wanni qarqaarru kuniyyuu uummata kana bira kagayuu taate karaan nuufaa mijaayu uummata keenya uummata keenya kana bira haa dhaabnu rabbii keessanii wallaahi cubbuun uummata wallo oromoo hin dhiistu oromoo kutaa kudhanii hin dhiistu cubbuun uummata wallo ta'anii beekaa jedheetiin adamsee taa'u ani qabdi qabu bosona jiru ta'anii biyya bulchaa 4 kiiloo taa'u oromoo taasan hundumtu nasraa itti nasraa please kan biyya keessa jirtan warroonni biyya keessa maqaadhaaf biyya bulchaa jira jettan biyyi isin bulchitan uummata walloo bulchisiisaa walli isin bulchitan takka jiru. Warri bosona jettanillee warri oromoodhaaf qabsooynaa jettan otoo uummanni oromoo walloo uumatu qabsoonati nu gootu takka hin jiru laal abba feete waan feete jedha. Uummata walloo bira qabsaa'ota kan qabsaa'ota walloo haadha oromoota mootaa jettan hundi keenya iyyuu muutii qabannu. Sagaleen ka'ee jira Bashaara. Nasra karaa deemaa jirta dubbadhu yoo wannoo qabaatte itti deebi'a jama. Yeroo deemaa jirta. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam carraa kenni jamaan ati waan ta'aa jirtu. Ayyee. Ayyee okay galatoonni asli keenya duuta ka ulfaadhu ati silaa nama gaafa rakkooti yeroo hundumaa ho'i adda durumaan ummata keetiif aarsaa kafaltaa. Ummanni keenya akka malee miidhamaa jira dhugaadhaa galatoomii walloon sagaleen qabdu waggaa 6 guutuu takka waan oromummaa isaaniitiif tumamaa jiranii yeroo ramadaan ammoo waan muslima ta'an qofaa fi achitti miidhamaa jiranii galatoomii asli gargaaruu qabna yeroon kanninii fi akkuma amma jalqabdeen itti fufi goofandiin biyya alaa keessatti saabanamtu warri giiftaraa ta'ee giiftii kan nu barbaadus gara tiktookiitiin haa gargaaru. Biyya alaa keessattii fi biyya Arabaa, biyya Afrikaa, biyya Awurooppaa bakka hundatti goofandii bannee nama goonee jechuudha. Hatattamatti gargaarsa barbaachisu goonaa fi walloon amma kan rakkachaa jirtu asli keenya biddeenaa fi bishaan yookaan shuuroodhaan miti wallaahi laazim. Uummanni ibiddaan garafamaa jira. Hatattama walumaa galatti nuti qawwee binna rasaasa binna jennee osoo gargaarsisuun taane ummata kana lubbuu isaanii haa baraarru jenneetuma walumaa galatti isaan waan bitatanii beekanii maarree binnaa ijoolleen kana dhiisneetuma walloo qabna soomana fudhannee ada gurra barbada guddisuu barbaada sirriitti dubbachuun barbaadu galana keebani akkuma amma tiktaakii bantetti asli laal bakka boqonnaan fudhatin eega jalqabdee itti fufi obboleessa keenya sin janna si qabani duuna wajjin teenyu si dhaggeeffannaa si qabanyaa galatoomii jamaalattillee galatoomaa hundi keessanuu karaan deemu jira asli harkarraan fuudhin obboleessa keenya ulfaadhu kabajame. Ayyee ani hanganumaan jechuu barbaada.
Faayidaa tokko barreeffata. Faayidaa bilis yoo jiraatte faayidaa. Ijoollee walloo biraa qeerroo jajjabee fa'aa jala jirtanii sagalee horiitan sagaleen jiru as jala. La sila sagalee nu jeeqaa ture sila amma sirraa jira. Faayidaan tokko barreessaa argi. Baay'ee deebii faayidaa argachuu hin danda'u. Facebook ma keessaa baay'iti akka harawaatti deebi jedhin asli. Faayidaa iskiloor godhi ol dabarsiisin profaayilii kiyya jala seeni sarchi godhi seeni barreessa. Okay. Doktor otomo intanan jedhin amma siin galtutti dhimma gargaarsa wallootti walumaa galatti dubbiin egaa akkatti dubbatamu qaba. Dhimma gargaarsa walloo irratti wanni nu goonu silas rasaasa bituu hin dandeenyu maalis gochuu hin dandeenyu seerri dhorga waan ta'eef waa tokko gochuu hin dandeenyu wanni nu goonu warruma dhadhahame kana yaala geeffachuudha akka mootummaan karaa nuu banu akkasumas immoo namoota yaalamuu qabanu kana dhahamanii yaalamuu qabanu kana akkama goonu kan jedhu marii wayii gara ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa dhaquunaaf fudhatte fakkaata edha. Mee waan ta'e siifan bilbila booddee bareetanii yoo gara isaaniitiin ta'e beektaa tiktookii irratti immoo kanuma keessa girgirlee baay'ee machaan akkuma aniifati yookiin jamaala sanatti dubbataa roomiti dubbiin abbaate edda bakka ta'etti wal fixaa bulan jedhan ijoolleen aqlii kan hin qabne jira. Deemee akkas godhamuu qaba akkaawuntii akkasii nama 100 beeku jira maal jedhamaa ture. Isa kana rakkoon qabu waa akkaawuntii badaan hin ciqu. Nama beenumaa ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa madeeqaa tokko keessa dubbifne haala nu mijeessaa jennaan haala nu mijeessanii geessanii ittiin ga'uu danda'u. Faayidaas immoo faayidaan kun tokko barreessiteetti la. Faayidaanis kunooti walitti fiduu dandeenya ustaaz Raayyaa Abbaa Machaatti walitti fidne akka ta'u qabu. Kalas wanni nu binnu daabboodha. Wanni nu goonu yaachisuudha. Mata keessanii yaachisina mootummaan jedhus hin jiru. Dhaabni mormitootas hin jiru. Mata keenya yaalchisuu fi daabboo waan faxanaatti bitu eenyuun arguu hin danda'u akkaawuntiin illee firii ta'e akka inni socho'uuf akkas goone yoo rabbi jedhe hin turru guyyaa lamman sadan kana keessa haala mijeessinee itti deemna gara gargaarsaatti. Gargaarsi uummata walloo ka ta'uu qabu akka beektaa. Gargaarsa warra tiktookitii fi miidiyaa qofa diyaasbooraa qofa ijoollee biyya Arabaa biyya Awurooppaa Ameerikaa Kaanaadaa qofa osoo taane ka Oromiyaa hunda hammate ta'uu qaba. Because uummata kanatu uummata tokko lamaa miti. Nama 4-5 miti. Eeguutu buqqa'e. Qabeenya saama. Qabeenya gubata. Sigalee. Lubbuu namaatti madaa'e. Rasaasa keessatti rakkate. Qabeenya manca'e. Dhiiga namaatu dhangala'e waan ta'eef gargaarsa xiqqoo galsi irratti namni kumni takka lama wal ga'ee namni kuma takka lama galsi irratti wal ga'ee ilillii fi leenca kan dhufu kun asillee ima jira ba kuma kura yoo nuu kenne barni kuma lama hin jira kun haasuu yoo amma sigale akkas miti gargaarsi ummata kanaa godhamu bifa qindaa'een qaama biyya keessa illee xiyyeessisee inni kun dhimma siyaasaatiin miti. Wasaasa bituu miti nuti loluu fi miti hawwata keenya abboota keenya baruu barbaanna yaalchifachuu barbaanna eega isin nurraa dhooguu dadhabdan warri 4 kiiloo jirtanii warri bosona jirtan illee eega dadhabdan osoo nu jirru ilmaan isaanii fudhatanii uummanni kun hin dhumini. GNO illee taatu nuuf kennanii karaa sanii warri biyyallee hirmaatee warri biyya alaallee hirmaatee akkasiin gargaaramuu qaba. Because uummanni kun godina guututu buqqa'e godina guututu dhumaa ture waan ta'eef an akkasitti waan jedhu qaba. Faayidaa baga nagaa deebite. Hin dhaga'ama sagaleen kiyya. Amma hin dhaga'ama. Okay, laali asli keenya yaadni kee dhibba sirriidha. Jamaalilleen akkanuma dhugaa dubbachuuf taanaa waa'ee walloo kana hedduu waggaa dheeraan wajjumaan turen beekaa dhugaa dubbachuuf madaa waggaa darbeellee kinoo amma nu jala hafe malee nu jala hafe hin beeku gargaarsa sirriitti gaafa ergu ragaa wajjin ergaafi turre Jamaaliin jira artistii kinoo ragaadhaa fi ammatti wanni nuti barbaannu raayyaa jalattillee namni keenya hin jira Abdulaxiifin jira hin rakkatinaa isiniif. Raayyaa irra dabalata namni keenya jira jechuun nama guddaa akkuma raayyaati. Amma sun nun dhibne nuyi ammatti wanti nuti daruuriitti yookaan yeroo ariifachiisaa keessatti
hawaasan qaqqabsiisuu dandeenyu ta'uu qabaadha irratti hojjetaa irra waan ta'eef isa akkaawuntiidhaan raayyaa irratti ablatiif jira beekamaadhaan rakkoo takka hin qabu jechuu ijoollee karaa madootis yoo barbaachisaa ta'e warri adaamaa hawaasa Oromoo gargaarsisu nuti ragaa wajjin maqaa isaanii shitiskiriit goonee maxxansine jechuudha. Maaliif jennaan hawaasni Oromoo dhugaa isaatii yookaan gargaarsuni hawaasan bira gahuudhaaf ragaadha jechuudha. Hawaasni Oromoo gaafa ragaa argate nama gargaaruufillee qophii ta'ee hiyyeessillee waan qabullaa riyaala takka yookaan bir takka gargaaruu danda'a jechuudha. Yeroo akkanaatti waan dhoksaan dalagamu ammatti hin jiru jechuudha. Kanaaf ifaaf bilisatti wanni hojjetamuu fi irrakkatina isin wanni nu jabeessan ilmaan Oromoo warri jajjaba taatan garaan keessan laafaa taatan Oromummaan guutamtan hawaasa kana jaallattan irratti dafnee akka hojjennu qofa irratti nu dalagaa ijoollee. Dhaamsina ni qabu kanuma jechuudha. Yeroo ammaa kanatti nuti ofii keenyaaf yaaduu dhiifneerra jechuudha. Bubbulleerra nuti nyaannullee dhugnullee bishaan nagaan dhugaa jirra. Warri immoo akkasitti rasaasni akkasii irra roobu sun gaafa dhageesse namummaa keessaa si baasa. Oromoon miti saba biraatu osoo taate namni namummaa qabu namatti dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf hadaraa isinitti dhaammadhaa bakka jirtanii ustaazonni Oromoollee hadaraa rabbii isinitti haa ta'u. Ummanni kun ummata Islaamaati. Dhibbaa dhibbata Oromoo walloo kiristiyaana tokko hin qabu. Ummanni sun ummata Islaamaati dhugaa rabbii isinitti himaani. Kiristiyaana jibbuu fi kan hin maqaade sababa ustaazonni komii irraa qabnuuf kaasaa jirra jechuudha. Dubbadhaa irraa haasaa. Ummanni kun waggaa dheeraa waa'ee isaanii haasa'an. Ummata sheekonni Oromoo biyya keessa teessee Israa'eliifuu sagalee taati masjidul Aqsa muslima kul muslim jettee muslima walloo ka dhiigaa ka obboleessaa kana maa dagatte dhugaa jette itti himi dhugaa keeti. Ani jara kana nan kabajaniin jaalladha garuu rakkoo isaanii dhugaatti himuu irraa duubatti hin jedhu ani amantaa keessa intala Islaamaa takka keessaa garuu wanti walloo bara aslii keenya yoo isinii kaafne waan hedduudha. Gaafa Qura'aanni Rabbi udaan gogaadhaan faannoon ittiin xaragachaa turte waa'ee keenya namni dubbateen jiruu bar gaafa mooxaa garuu gaafa tokko gubate sanuu ofii gubani laali ofumaa gubanii maal nuun jechaa turan gaafa maallaqni ustaazonni kee ulamaa'in keenya Oromiyaa maallaqa gurguddaa guuran yejaal marroo bagoch inni amasagginaalen jedhan laala yejaal marroo bagoch jedhan laali maaltu isin galchee ragaa wajjin gaafa nama komannu ragaa wajjin nama komadhaani Oromoo irraa komii wanti qabu dhugaa gaafa isaan dabsan malee saba kiyya hedduu namni akka kiyya jaallatu hin jiru dhugaa dubbachuuf halkan guyyaan ittiin jechuudha. Gargaarsas mana namaa sahanii dhiqee kanatti gargaara jechuudha. Guyyaan tokko jalaa hafeen beeku jireenya hin qabu. Ummata Islaamaa irratti garuu rakkoon ani arge yoo jiraate namoota biyya kana jijjiiruu danda'an jettee abdattu Wallagga keessatti ofuma wallooyyee ajjeesanii waraana jaalmarroota ajjeese jedhanii fakkeessuudhaaf hawaasa walitti kaasanii kan Wallagga jiru ajjeesanii kan Walloo jiru buqqisanii Wallaggaa galchine jedhanii gaafa hojjetaa turan ustaazonni keenya kan akka Ahmaddiin Jabalfaan in jaallannan kabajna musliimoota gaddaluu jedhanii halkanii guyyaa keejii isaanii irratti afaan Amaariffaatiin dhiiga dhaabaa turan. Walloo keessa garuu masgiidonni 47 gaafa gubbatee Qura'aan gubatu viidiyoo wajjinis gadi baasa jechuudha. Gaafa san namni tokko irraan dubban inumayyuu wayyaa'ee namoota ummatti Islaamummaaf quuqaman Qura'aanni gubachuu isaaniitti Oromoon walloo shanee kan nama taasoo ta'e ani shaneedha jedhanii kan afaan Amaariffaa dubbatanillee hedduu miira keessa galanii Qura'aana sanii dubbatan hedduun argee jechuudha. Qura'aanni walloo keessatti argame tuni walloon addatti rabbiin buusee Qura'aanas ammoo kan maali maqaan isaa Gondar keessa bu'e Islaamummaan kun tokkuma rabbiin nu kenneemi ummata Islaamummaas yoo ta'e ummanni walloo warra beeluudhaan mana keessatti baroota durii kaasee hanga ammaatti Haayile Sillaaseen kaasee mana keessa gubachaa turre nuti. Saree nyaachifachaa turan. Nuti gubannee amantaa keenya hin jijjiirre. Ammallee hawaasni keenya osoo naatoo fi diishqaan mataarraan itti roobuuti Allahu akbar warra jedhu hawaasni keenya. Hawaasa akkanaa kana waan nama qaanfachiisu turre. Keessa garuu ofii siyaasaaf jecha gubanii maal jette takkasinii yaachisa Amina Sittiina Ahmad Ibbaalaaloo jette faannoo deeggartuudha waraana keessa jirti garuu maal jetteenu hawaasa Oromoo dhatiin warra sagalee ta'u maallaqa gargaaruun ustaazota Oromiyaati dhaamsa hin dhaamsite
በራሳችን ያቃጠለው የጃልባኖ በጎች ምን አስለፈለፋቸው ጀት በራሳቸው እንሰራለን ጀት ኦፊ ጉበን ኦፉማሞ ዴቢሰኒ ኦሮሚያዳ ማለቀ ጉሬ ፋኖ ትይደቺሰን ፋኖን ትይደተ ወለገ ሊጣ አርሲ ኬሳ አከሱመስ ወሎ ኬሳ አና ሁንደ ኬሰቲ ሜሻ ጉርጉዳን ሂደተ ከን ኢትሎሉ ጅሩ ማለቀ ኡሉማይ ኬኛ ኦሮሚያት ያቦ ዮ ከነ ጀነን ቤንጤ ታቴ አከስታቴ አትሲንጀዱ ኑቲ ቤንጡማን ቀብኑ ገሩ ጀቻን አኒ ዱበዱረ ዱጋ ዋኒን ቤኩፍ ዱበዳ ከወሎ ሎልሲሳ ጅሩ ሆገና ፋኖ እስላም መቃሳቲ ሰይድ መርጀደማ ኦቦሌሰ እስላማት ኑን ቤኩኑ ኦሮሞ ማሊን ኑ ቤካ ሸኔን ኑ ቤካ ዲናን ኑ ቤካ ኡስታዞኒ ኬኛ ገሩ ማል ጀደን ኦቦሌሰ አኪራቲ ኑቲ ኑን ጀዱ ኑረ ደለገማ ጅራ ሲያሳ ሚ ዱቢን አስራ ከን ጅርቱ ወጆለ ጋፈሞ ዋይ ኦሮሞ ዱበዳ ጀተን ሲያሳ ኬንገሉ ሲንጀደ ዋይ ኦሮሞ ዱበቹ ሲያሳ ኡስታዞተ ኦሮሚያ ብራቲ ኡስታዞተ ብራቲ ገሩ ኤኙማ ኦፊቲፍ አመንታ ኦፊቲፍ ፈልሞን አማሩማቲ ቤካን አከም ጀተን ኢረጫላ ከወሬገሙ ጅሩ ወሎ ኬሰቲ ፋኖን መቃ እስላማ ወረቀበት ኢየሱስ ዳውድ ኢብራሂም ከድር ከነይቹ ኑቲሞ ነማ ሐቀ ኬኛረ መነ ኬኛ ዱፌኑ ሎላ ጅሩረቲ ኦቦሉማን ቤክኑ ጀነ ኤርጋ ኦፍራ ሎሉ ኤገለ ወጋ ጃጉኔር ኡመታ ከነፋና ኢሎላና isana obbolaan nun beekanga yoo rabbiin lakki kanan godhina jedhe azaban haa buusu maan rakkoo qabakam lafa abbaa kiyyaarra dhufanii na lolaa jirani mana maatii kiyyaa saamaa jirani saawwan keenya saamaa jirani kun islimummaa eessatti obbolummaa taane nuti ustaazonni oromiyaa keenya guutuutti mijilesa oromiyaa qabate osoo nuti rakkoo keessa jirru manni keenya nurraa gubate ala jirru waan nyaanu dhabnee rakkataa jirruuti wanni nurraan darbanii gargaaraa turanii Tigraay sabboontoonni diao barattoota Tigraay jedhanii daftari maallaqa wali guuranii bitaa turani ummanni oromiyaa keessa hayyatiimni meeqa jira walloo keessa meeqa jira na argaadhaa fiigaa hawaasni keenya jechu warri foloo gurguddaa qabullee na argaa fiigaa jechu kana kun namni quba jira mee waan kana siyaasa jedhanii yookaan immoo amantaa jijjiirratti namaan jedhan ustaazonni keenya keessaa siqeeqan keessaa silolan jechu sirraayi hangaati amantaa muslimaa gadhiiftee tasiin jedhanitti keessa ga'anii jiran jechuudhaaf waan kana dubban wanni kun akkamitti ilaalamuu qaba dhugaa isaanii itti himuu irraa duubatti hin jedhu jechuu aslii keenya dhugaa baanta dhugaadha okay faayidaa baay'ee galatoomii wanni ati jette hundi sirriidha masjiidni gaafa naannoo Sagale? Yang jira? Ya, amma deebisee jirta amma jirta. of qabdetta Network ida. Dhugaadha gaafa barreen gaddaa naannoo Amaaraatti wasiin diigame annuma hundatu sagalee ta'aa ture. Rakkoon akkuma akka abbootii amantaatitti illee sheekota Oromootitti illee akkuma Oromootitti illee nu qabnu maa inni yeroo baay'ee ormaa dibbee dha'uu jaalatu. Wannoo jechuun jaalatu. Isin galee. Kuni uumaan qabna waan rabbi orma jala fiigu wannoo godheef ani hin beeku. Kana uumaan onni kenna please. Masjid Aqsaayyuu networkii wala jira aboonee malee daqiiqaa kuran tafe ammoo amma si dhaabela amma deebite tala amma deebite. Yaa. amma deebee okay Deebite. networkii gee fatara gee bar araadaa ta'uu qabda umara gizee akkana kanaafi maal jechuu barbaadeeti amma yoo argitame daawwaa keessatti yeroo salaatan yeroo daawwaa godhan sheekonni Oromoo abzaanyaa sheekonni Oromoo ummata isii ka Hararge dhumaa jiru ka Arsii dhumaa jiru ka Baaleetti dhumaa jiru ka Wallootti dhumaa jiru ka Wallaggaatti dhumaa jiru kana sunnaa kanatti ka Aqsaa kana waajiba achitti dhayxee salaattee sunnaa ganda keessa silaabar hayti ollarra eegala waloo faana osoo yahudayyuu ta'e hadiisallee yoo ta'e barkanuma leelaa nagaree lemi ko mubaarak si ati silaa amaara malee namni biraa sheekatti si beeku hayni ollarra eegala
Osoo obboleessi kee, obboleettiin kee, harmeen kee ka gudeeda isii irraa dhalatte, ka dhiigan tokko, ka sanyiin tokko, ka obbolummaan tokko, amantiin tokko, wallagga dhumaa jiru, wallo dhumaa jiru, gujii booranni dhumaa jiru, ati achi dhayxeetiniin ummata keenya aqsaa yaa rabbi kiyya naa birmadhu ummani dhagaan ofirraa lolaa jira tilaa quraana keessa jira yawmal qiyaamaa hin dhaabatu nama diin rabbiititti illee sooman kafre nun godhina hadiisarra jira lolli jara sanii ilaa qiyaamaan dhaabatu ati akka qiyaamaa du'aayii godhi du'aayii maa gootaa miti garuu maaliif obboleessa kee kana waajiba godhattee san sunnaan godhanneedha sheekotaa fi gaafii kiyya kun sheekotaa nama du'u argaa hin jirremu nama beela'u argaa hin jirremu harmee ulfaa gabbaata karratti duutu argaa hin jirremu ilmoo sabii gabbaatee du'a jirtu argaa hin jirremu ummata buqqa'u argaa hin jirremu what is wrong for example amma naannoo ani itti dhaladhe naannoo heexosaa kana asiin mindinno asallaa jira ani erga biyyaa bahe hoggaa idama oli gizee natti booyan biyyarraa dhagaya naannoo jaawwi heexosaa kana karaa warra Haaji Kabiruu Seekara namni akkatti rafamaa jira guyyaa tokko dubbadheen beeku naannoo ani itti dhaladhe argaa hin jiru amma shayini arzi ka dhaabatee diriidhasi masjiida Aqsaatii kadhatu ummata Filisteenii kadhatu ka ganda isaatitti dhumaa jiru argaa hin jiru ijji kee haa badu gabbayi booda booy darasaan arzi booyaa gabbayaatini ushooch nani dhibana kijiba namni kijibu kunnaan ta'u ushadno ganda itti dhalannettu obboleessoo namni dhumaa jira kadhu kana rabbiin yookiin gabbayi lolli yookiin jaarsummaan ergadhu abiyyitti shirkatti namni dhumaara wallotti kuno amaara keessatti dhumaara ummanni walloo ka oromummaa walitti qabdan ka islaamummaa walitti qabdan waan hunda dhiigaaf lafeen tokkoo dhumaa jira eessa arabaa karatta araba gana aadamitti walitti galtuuf abbator balakkoofte aadamin bira dhaquuf fagobar sinigale dhugaan muslim akkuma muslimiin akka jirutti ta'ee garuu muslim wallee yoo taate ila ani amaara muslimaati fi oromoo muslimaa birati tokko miti because ka dhiigallee na fakkaatu sanii dura du'aayii godha isa dura gargaara akkaataa jaraabani amma sheekota teenya irra hedduu jechuu abbootii sheekotii teenya hedduu dhiifama naa godhaati natti illee dhaarina dubbiin kiyya isin quuqa'aa qaallo anamma amaara jechuudha amaara islaamaa tokkorra oromoo kiristaanaa irra dura beela baasa osoo itti dhufe karatti because dhiiga kiyya hin jallate malee amantii kenna garagara malee dhiiga kiyya wandimmeeno sigaa'eeno isa gagana qiyama jannata min albata yookiin jannata wajjin seenna yookiin azaba wajjin seenna yookiin an azaba seene diniin inni jannata seena mina gabbanyi min albati kono jannata yookiin seenta seentu asilanti waluu nagarta gargaari obboleessa kee waan min albata tiyyette afaan hin barini min albati kono waluu nagartani yookaa barachuun walitti hin dhuftanii yookaa namni gabayaati kottu walin arguu dirree qiyaamatitti wal argita ushatti kono hande hadiisa sobaadhiisa yeroo tokko tokko isa dhugaa rabbii isinitti himaa isiniin ta'u sila kee gaarii kamiin jannata araba wajji seenta asitti obboleessi kee biratti beelaya araba wajjiin jannata naa seenta qophaayi hin seenta nama rabbii jaalatu milikata nama rabbi jaalatu isinitti himaa addunyaa matana gubbarratti raahisi amma araba kana laala araba kana akka rabbi jaalatu laalame ima rafte sarraatanyaa qabdi konkolaataa ka ofuun shifeera irrimumaa kaate nyaatti birrii jaraa hedduu shuuf nuti rabbuun hin jaalatu bar beelli nurraa achi siqu dheebuun nurraa achi siqu hidhaan nurraa achi siqu jibbaan nurraa achi siqu asirrattuu azabamte gaaf duutellee yoo azabamte maal azabni kanuma azabni bar waliin bar azabni kanuma bar dirqama kirbiita sitti shidanii ibidda sitti qabani kanaaf abbootii kenna abbootii amantii ollaa ofirraa eega haqa maatii ofirraa eega
haqa obboleessaa ofirraa eegaa. Ummanni isin irraa dhalattan, ummanni isin qaraasifate, ummanni isin musaafirummaa bira deemaa turtan. Ilmi namni qara'u haadha abbaa bira taa'ee qara'u. Biyya garaarra naanna'ee qara'a. Wallo deemtee qaraata, Wallagga deemtee qaraata, Arsii deemtee qaraata, Baaleen deemtee qaraata, Jimmaan, Harargee deemtee qaraata. Mee musaafira rahmata nuu godhaa jettee bar rabbii gaditti rahmata sii godhanii qaraatee ilmii baaftee adammoo ati rahmata godhuuf yoo diddu keef akkamiin jaannata kajeelta. Doctor, I think only fatarri isin bira gahee jiran se'a. Aagamu sadaqataa irra dhiisi dubbii fataraa irraa nuteema miira keessa galle gabbuu yoo ana gadhanii dhugaa ifuma dhugaa rabbi amma ila jamaal waa tokko ani gaafa qara'u hawaasa kana keessa zoore mee musaafira rahmata naa godhaa jedhe ummanni kun garaa ofiitii beela'ee rahmata naa godhee na qaraasisee har'a ani akkamitti rahmata isaanii godhuu dida mee uf gaafadhu isa dhugaa rabbi uf bira dhiisee akka waan goondaritti qara'ee akka waan deemee Filisteemitti qara'ee kaasii irratti qara'ee ka irraa dhalate kana dhiisee achitti du'aayee achi godha shayini kennallee hin godhinaa miti sanillee godha garuu keessan kanan dagatinaa jenne hayxi manarraa eegala. Akkasi. Manarraa eegala hin godhinaa siin jiraan jiruwan boru maaliif masjiida aksaatii du'aa hin godhin jettee darasaatti xiqqoon dhuftee asirraa lafallafin ani zarii zartaa kee miira keessaa bahee asirraa si dabarfa shayini tokko kootu deebii naa deebisi atti dhiira. Aaxifaallo TikTok no himaxaalle suuraa kee galabatee akkasiin jiraa jiru amma sitti himataara girgirii na wajjin hin uuminaan an amma gaafii seeraa isin gaafataara nuti hawaasni Oromoo haqa isinirraa qabna haati Oromoo isin deette duudatti isin baatte garatti isin baatte isin nyaachifte isin obaafte isin qaraasifattee guddifattee asiin isin geette harmee teessan tabooyaa jirtu tanaa du'aayii kadhachuu dhiiftanii maaliif arabootaa kadhattanii maaliif araboota du'aayii arabootaa waajiba gootanii ta Oromoo tana sunnaa gootanii yoo feetan inuu dhiiftanii biraa maa deemtaniidha ollaan haqa walirraa qabu kan isin jechuu barbaadaan suuri nu biraa ga'e itti fufa dhumarra osoo mucattii waan jettu qabaatte silaa bareena tura ta'ollootun tara koo keessirtu faayidaa gabaasi maqaan nu biraa ga'e Akkasi. Faayidaa dubbadhu mee. Faayidaa. Injirtu dubbadhu jamaal gabaasi. Daqiiqaa lama. Yaa akkasi laali asli waan mara lafa keettee jirta dhugaadha. Wanti jiru dhugaan jirtullee tanuma. Ollaa keetu dursa abballee haa ta'u olla dursa. Kanaafi maanguddoonni illeen abbootiin gadaa yookaan asuma ta'anii beektaa gootota ilmaa warqituu jedhanii dhaadachuun faayidaa bishaan afaan buusan ummata san yoo hadda sumunii qaban baasanii biyya keessaallee biyya alaatiillee walitti dhufaniitiin ummata sanii bishaan isaan dhugan. Hadda afaan qullaa sooma afaan qullaa oolee ummanni sun xiyyiitiidhaan gubataa jira ibidda xiyyiitiitiin. Yoo ummata sanii bishaan afaan buusan warqituudhaan dhaadachuun gootota ilma dhaadachuun yoo ummata sanii buusan qarqaaran hadda. Ummata hadda gadi bayeetiin haati daa'ima qabatteetiin qarqa tokkoon qawwee qabattee irra dhumataa jirtu kana warri biyya bulchina jettanilleen maanguddoonni biyya keessa jirtanillee abbootiin gadaalleen qeessonnilleen sheekonnilleen sheemiin isinitti haa dhagahamu. Dhumaatiin ummata keenyaa ummata walloo isinitti haa dhagahamu. Dhumaatiin ummata sirkaa isinitti haa dhagahamu. Dhumaatiin ummata wallaggaa isinitti haa dhagahamu ummata keenya kan dhumataa jiru. Callisanii wallaalutu kana galatoomaa ulfaadhaa waan kana dhiisnuuti deebinaa ulfaadhaa galatoomaa. Ati immoo waan deeqaa tokkitti gahan keenya kabajamoo waan dubbatamuu qabu doktor kana caalaa yuutuub dheeressuu dhiiftee viidiyoocha gahaadha maaliifi haadha geeffatu kunumti ergaa guutuu dabarsitee jirta ummata keenya kabajamoo akkuma beekamu gaa bakka dhannu silaa bakka dhannu hin qabnu silumatti deebina yeroo gabaabaa keessatti asliidhuma wajjin mari'annee
namoota tokko tokko biyya keessaa dubbifaman akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa fa'aa isaan illee hin jirti dudubbifnee keessaan sagantaa tiktookii irratti qabanna maaliif inni iyyuu gatii namni achitti namni hedduu wal arguun malee otoo asirratti dhuftanii gargaartan iyyuu waa tokko kan geejjara koon hin jiru jechuudha. Achitti tiktookitti mana abbaa ta'etti sagantaa qabannee isin waammanna beekaa wallaalaan dhiiraa dubartiin nurraan hafina walloon rakkina keessa jiraachuu birrii miiliyoona lama dheengadda asli olii walitti qabne sana ijoollee raachuu baataan walitti qabne san amma wanni hundi dhumee obboleessi sababii walloo keessaa ka'ee finfinnee deemuu dadhabe mucaa nagaa gulab du'aa jira finfinnee keessatti. Haga kana rakkatanii jiru manni kun. Kanaaf yoo rabbi jedhe hundi keenya iyyuu walloodhaaf sagalee taanu viidiyoo hojjedhaa warri hordoftoota keenya durillee silaa waan nu hojjennu nu waliin xiqqeessanii nu hojjettu amma immoo diddaniitu didaa taataniitu sheeriyyuu isin kadhannee sheer godhaa jirtu hundi keessan iyyuu viidiyoo hojjedhaa waan walloo ibsaa torban kana jechuudha. Gargaarsi immoo itti fufaa yoo rabbi jedhe tiktookii irratti wal argina galatoomaa ulfaadhaa fatarii nu biraa ga'eera ustaas yoo waan biraa qaban deefinneera.